Eshi akkam jirtu maatii YouTube keenya nagaa keessanii jecha yeroo darbe histology of respiratory system paartii tokkoffaa walii wajjin jalqabnee turre amma paartii lammaffaa walii wajjin itti fufnaa jechuudha. Paartii lammaffaa respiratory system walii wajjin itti fufna histology of respiratory system jechuudha. Paartiin lammaffaa nu irratti dhaabbanne paartii isaa respiratory epithelium jedhu. Respiratory epithelium kan jedhu histology itti gallaa jechuudha. Histology isaati under microscopic structure of the respiratory tract maal fakkaatu kan jedhu walii wajjin kan laalutaa jechuudha. Respiratory epithelium. Most of the conducting portion of the respiratory system are lined by pseudo-stratified columnar slated epithelium with goblet cell. Pseudo-stratified columnar slated epithelium jechuun respiratory epithelium ibsaa jechuudha. With goblet cell jechuun goblet cell jechuun warra mucosa produce godhan. Mucus production cell yookaan mucus produce cell jennaan goblet cell jechuudha. When bronchi divide to bronchioles, yeroo bronchiin gara bronchiolesitti qoqqoodamu, the epithelium is changed to simple columnar. Bronchi irra kan jiru respiratory epithelium yoo ta'u, bronchi yookaan bronchus irra kan jiru sun yeroo bronchiitti divide ta'u, innis wajjin jijjiirama jechuudha. Cover epithelium isaa wajjin jijjiirama jechuudha. Echatti jijjiirama ree simple columnar. Simple columnar bifa kolomii kan fakkaattu simple columnitti jijjiirama jechuudha. Akkasuma bronchiolinis gara primary, secondary, tertiary akkasuma terminalitti gaafa qoqqoodamaa deemu simple cuboidal yookiin immoo cubical itti jijjiiramaa deeman smallest terminal bronchial gubbaa gaafa ga'u jechuudha. Akkuma gadi deemuun haga alveolaayitti epithelium kun jijjiiramaa deema jechuudha. Epithelium alveoli bira gaafa ga'u squamous, simple squamous epithelium ta'a jechuudha. Simple squamous epithelium ta'a jechuudha. Akkasitti jijjiiramaa deema. Goblet cells are totally absent in the terminal bronchioles. Terminal bronchial gubbaa goblet cell hin jiru jechuun mucosaan hin jiru jechuudha. Mucosaan hin jiru jechuun ciliar movementiin cilian illee jiru jechuudha. Terminal bronchial gubbaa. But cilia continue beyond the goblet cell. Garuu cilianis haguma cell sana disappear ta'a deema to prevent accumulation of mucosa in the respiratory portion. Haguma goblet cell hin jiru hojiin cilia maadha? Baasuudha. Maali mucosa sana baasuu waan ta'eef hojiin ishii mucosa qaama keessaa baastee gara farneeksii fiddee farneeksii irraan gara esofaagasitti galee esofaagasii irraan gara istoomakaa dhaqee istoomakaadhaan akka ba'u yookaan immoo akkitaadhaan akka ba'uuf taasiste jechuudha. Siiliyaan illee achitti hin argamtu jechuudha. Kana fakkaata. Siilaa kan jennuun kana. Kun siilaa rifeensee kan fakkaattu kana jechuudha. Hojiin ishii siwannoo dhiibuudhaaf gargaarti jechuudha. Mucosaa goblet celliin kun oomishu kun baasuudhaaf ni gargaarti. Kun goblet cellii jedhama. Goblet cellii jennaan kana. Kan inni oomishu kana baasuudhaaf gargaarti. Isni kun immoo connective tissue jennaan. Inni isa kanaan connective tissue jennaan. There are 5 types of cells in the respiratory epithelium. Respiratory epithelium kana gubbaa seelii gosa 5tu jira. Tokkoffaan columnar slated epithelium cell jennaan. Columnar slated epithelium cell jennaan. It is the most common cell. Pseudo-stratified columnar slated epithelium kan jennu san jechuudha. Most common dha. Siiliyaan isaa tokkoon seelonni isaa kun tokkoon isaa siiliyaa 300 ofirraa qaba. Apical surface isaatiin jechuudha. Apical localization of the mitochondria is of the value in ATP production idhaaf gargaara jechuudha. Apical localization ta'uu isaa kun mitochondriaadhaaf ATP production akka taasistu ni gargaara. Important for energy needed for ciliary movement. Ciliary movement idhaaf energy waan barbaachisuuf energy akka
karaa salphaadhaan argattuuf mitochondriyaan apical localization yookaan apical service sanaan ATP production geggeessaa jechuudha. Ciliary movementiin maal irratti hundaa D9 protein waan jedhamu jira. D9 protein irratti hundaa jechuudha. D9 protein kun ciliaryin akka move ta'uuf gargaara. Which helps in sliding of the ciliary microtubules. So ciliary microtubule dha. Waligala cilia movement dha. Rifeensi waan fakkaatu wanta akka rifeensa fakkaatu kun akka sosochaatuuf akka deemtuuf kan gargaaru proteinii D9 jedhamu kana. If there is decrease in such protein, the ciliary movement is affected in cartilaginous syndrome jedhama. Yoo dhiibban dhufe proteinii kana irratti D9 proteinii kana irratti cilia movement hin jiru taanaan affecting wanti affect syndrome inni dhufu cartilaginous syndrome jennaan jechuudha. Ciliary yookaan ciliyaan kun rifeensi kun waan rifeensa fakkaatu kun sochii hin dhaabde taanaan mukosii baasuu hin dhaabde taanaan faayidaa ishii hin dhabde taanaan syndrome inni dhufu maal jedhama cartilaginous syndrome jennaan. Mucous goblet cell lamaffaan warra mucous production godhan. Tokkoffaan columnar jennee lamaffaan immoo mucous goblet cell dha. Mucous goblet cell kun is the next common cell in the respiratory epithelium. Respiratory epithelium irratti columnar isolated cell irratti aane kana jechuudha cell jiru. Mucous goblet cell jennaan. The next common cell in respiratory dha. Its apical part is full with abundant large pale stained secretory granules. Secretory granules apical part irraa qaba. Secretory granules jechuun granuli warra mucous secrete godhan jechuudha. Nucleus is flat. Nucleus is batteedha located as a basal part of the cell. Basal part irratti argama jechuudha. Goblet cell produce sulfate glycoprotein. Sulfate glycoprotein illee produce godhu jechuudha. The apical part of the cell is rich in polysaccharides. Apical part. Eddoon secretin isa apical part waan ta'eef eddoon wanti inni produce sulfate glycoprotein. Glycoprotein jechuun ammoo ida'ama carbohydrate fi protein jechuudha. Carbohydrate sun maal polysaccharides carbohydrate dha jechuudha. Sanaaf apical part irratti polysaccharides hin baay'ata. Akkasuma mucous reticulum jiraata. Inni seeliin sadaffaan brush border cell jennaan. Brush border cell kun represent rest of columnar cell dha. Kamitti ibsama? Rest of columnar cell dha. The cell surface is characterized by numerous microvilli baay'ee qaba. Seeliin kun gosa lama jira. Immature cell fi sensory receptor cell jennaan. Sensory receptor cell fi immature cell jennaan. Immature cell kun remnant dead goblet cell dha. Cellii warra goblet cell kun immoo warra mucous production cell jennan kana remnant isaaniiti warra du'an haftee isaanii. Dying columnar cell jennaan kan. Sensory receptor cell kun immoo exhibit nerve ending qaban isaan. Sensi dha waan ta'eef hojiin isaanii sensory dha waan ta'eef basal surface irratti argamu nerve ending qabu. Cellin arfaffaan basal short cell jennaan. Basal short cell kun short dha akkuma maqaa ishii located on the basal lamina irratti argamti. Never reach luminal surface hiita san ga'u. Woolly respiratory tract sana bira hin ga'u. Basal short cell kun. Ichirratti argamarre basal lamina irratti ilaalla figarii gubbaa jirti. The cells undergo mitotic changes to be differentiated to the other cell types in respiratory epithelium. Mitotic change qabu differentiate gochuudha cellii kan biraatti irraa adda baasuudhaaf mitotic change dhaan adda baasna jechuudha. Small granule cell jira kan biraa. Cellin kun cellii basal short cell kana yoon adda baasuun ulfaata jechuudha. Xiqqaadha isaa jechuudha. Member of IPUD, amine precursor uptake in the decarboxylation which performs endocrine function. One major function of the small granule cell is endocrine function. This endocrine function. They contain numerous granules. Numerous granules baay'ee qabu. Dhibba sadii nanometrii kan ta'u koorii isaanitti irraa qabu. Densi koorii illee qabu jechuudha. The similar to basal cell. Basal cell wajjin wal fakkaata. Adda baasuun ulfaata jechuudha. The cell acts as regulatory for mucous secretory process. Mucosiin akka oomishamuuf. Mucosiin seeraan akka secrete ta'uudhaaf process kana regulate gochuudhaaf ni gargaarti jechuudha. Basal small granule cell.
The cells in respiratory epithelium touch the basal lamina. The basal lamina malee ishiin illee akkuma sanii luminal surface engage jechuudha. Basal lamina irratti argamti. In smokers epithelium undergoes metaplastic. Yeah. Beekamaadha jechuudha. Metaplastic. Warra smokerii irratti jechuudha. Kanaaf fakkaatu. Baazaalii warri jenneen, warra gobileetii jenneen. Gobileetii warri jenneen. Siiliyaa caafii kanaaf. Bileed veeziloota. Biraash seelii. Kana fakkaata histological view isaanii. Light micrograph of the respiratory epithelium or mucosa dhaqu. Mucosaan gaafa ilaalamu jechuudha. Mucosaan gaafa ilaalamu. Kun ammoo parsantii isaaniiti. Yookaan immoo kavareejii isaaniiti. Iddoo isaaniitti baay'inaan argaman. Epitheliumiin noos irraa qabee respiratory tract hunduma isaa haga alveolaatti jira. Most abundant epithelium. Elastic fiber illee most abundant hunda keessatti argama. Organ of respiratory tract hunda keessatti argama. Smooth muscle deemtee ejjatti dhaabbatti alveolar duct. Alveolar duct irra jirti. Alveolar sac fi alveolar irratti smooth muscle in argannu jechuudha. Hin jiru. Smooth muscle hagam jira haga alveolar duct qofa arganna. Warreen akka hayaaliin kaartileejii, gilaandii akkasuma gobilee seelii yookaan mukosaa haga daangaan isaanii jecha sejimental bronchus yookaan immoo tertiary bronchus jennee sana jechuudha. Terminal bronchus irra bronchiole irra tasa hin jiran. Respiratory bronchiole irra tasa hin jiran. Gobilee seeliin hin jiru jechuun siiliyaan hin jiru jechuudha. Mukosaan hin jiru jechuudha. Gilaandiin illee hin jiru. Hayaaliin kaartileejii illee hin jiru. Kaartileejii wanti jedhamu terminal bronchiolis, respiratory bronchiolis, alveolar duct, alveolar sac fi alveolar irratti in argattu jechuudha. Isaan kana. Sileeted seelii yookaan immoo siiliyaa haga respiratory bronchiolis ni argatta. Sileeted ni argatta. Sanii achi hin argattu. Waliigala H irratti hin argattu. Respiratory portion irratti jarreen kana arfee hin argattu. Hayaaliin gilaandii, sileetidii fi gobilee seelii respiratory portion and respiratory portion argattu. Hunda isaanii garuu waan irratti argachuu dandeessa. Conducting zone jechuudha argachuu dandeessa. Isaan kun dubbisuudhaaf paus godhatu dubbisaadha. Epitheliumii trachea irratti, bronchi irratti, small bronchi irratti, bronchiole irratti, respiratory bronchiole, alveolar duct fi alveolar sac fi alveolar irratti argama isaanii paus godhatu dubbisa. Orgaanidha. Orgaanota tokko tokkoon gaafa laallu orgaanota respiratory system noos irraa jalqabne jechuudha. Noos irraa jalqabne gaafa laallu noosiin qoodinsa isaa sadii qaba. Nasal cavity jira. Akkasuma nasal fossa yookiin fossa jennaan fossee jennaan. Akkasuma immoo paranasal sinuses jennaan. Paranasal sinuses sadii qaba. Naasaliin kun kaavitiidha akkuma beekamu holqa funyaanii jennu san jechuudha. It is divided into three main regions. Regionii sadiitti qoodama. Akkuma jedhu qabeenya. Tokkoffaan external vestibule qaba. External kan jennu vestibule ishee caafii kana jechuudha. Figarii gubbaa jiru figarii gubbaa isiin agarsiisa. It is dilated external part isaa dilated ta'e alarratti ishee akkasitti dilate taatee jirtu sana jechuudha. Ala gubbaa irratti adda baatee akkasitti jirtu. Bounded externally by the two nasal orifice. Banaa lamaan externally bounded taateerti. Nostrils yookaan immoo nares jennaan. The nostrils are protected by thick hairs known as vibrissae. Vibrissae kan reefu partii 1 irratti baranne sana kan partii 1 irratti ilaale sana vibrissae echatti argamti vestibule kan echatti argamti. Which are essential in filtration. Filter gochuudhaaf ni gargaarti. Of the air from the large particles of dust trap gochuudhaaf jechuudha.
The vestibule contain sweet illee qabdi. Sebaceous gland illee qabdi. Sweet gland fi sebaceous gland qabdi. Sweet gland jechuun kan dafqaa jechuudha. Glandii dafqaa yookiin immoo kan dafqa baasu. Sebaceous gland jechuun immoo waan akka zayita callaqsuu waan akkasii. The nasal orifices are lined by stratified squamous keratinized. Nasal orifice sababni isaas iskiinitti dhiyaattee waan jirtuuf. Iskiin lined taatee waan jirtuuf alli ishii external ishii stratified squamous keratinized. Iskiiniin keenya keratinized qaba waan ta'eef stratified squamous keratinized naan. Gradually change to typical respiratory epithelium. Akkuma gara keessaa internal galaa deemuun respiratory epithelium itti deebi'a jechuudha. Inni yoo pseudostratified columnar slated epithelium itti deebi'a deema. Inni lamaffaa nasal fossee naan. Fossa kun immoo fossee naan. Nasal fosseen kun cavernous chamber qaba jechuudha. Cavernous jechuun chamber jira jechuudha. Separated by the osseous nasal septum midhaan adda ba'a. The nasal chamber is provided bony projection as concave naan. Concave kun waan akka gorgootti jettu kana. Elevation wayiitu jira. Elevation hillaala jechuudha. Superior qaba. Bakka sadii qabdi concave tuni. Superior gubbaa paartii caasaan fayyadu jira. Hillaala isaa olfactory balbiin jennuuni. Middle giddu galeessaa fi inferior kan gara jalaa. The inferior and middle concave are lined by respiratory epithelium. Warri inferior and middle respiratory epithelium which means pseudostratified columnar slated epithelium midhaanii. Superior part no maidhaanii kan jedhu ilaalleessas. Lamina propria of the concave is rich in large venous plexus known as swell body kan jennu qaba jechuudha. Lamina propria isaa concave kan jiru large venous plexus waan qabuuf inni maqaa isaa maal jedhama? Known as small body jenna. Which are very important warming in the inspired air. The nasal allergic disease swell bodies are dilated decreasing capacity of the nasal cavity. Yeroo allergic disease nama qabu swell body kun dilate taati. Sanaan booda capacity nasal cavity maal ta'a? Inni irra ta'a leading to sense of nasal blocking dhufuu danda'a jechuudha. Nasal blocking fiduu danda'a. Akkuma jenne kana fakkaata kun funyaan keenya. Funyaanii ala isaati kun external part dha. Frontal dha kun frontal bone dha. Kaza nasal bone asii argama. Nasal bone. Kaza septal cartilage. Cartilage dha alli isaa jechuudha. Maxillary bone asii. Maxillary bone jira. Lateral cartilage jira. Laser alar cartilage lateral fi egretary fi laser jira. Laser fi adda qonna jechuudha. Fibrous illee qabdi. Vestibule isheen alaa gara alaa kana jechuudha. Cirraan qabdi. Kana fakkaata. Nose provides airway moisten and warm air gochuudhaaf gargaarti. Filter air resonating chamber for the speech olfactory receptor ofirraa qabdi. Olfactory receptor kun ejjatti akka argamu walii wajjin ilaalla jechuudha. Kun external nose dha. Nasal venous sinuses warm the incoming air jechuudha. Kun yeroo slide tissue isaa fudhame slide hojjetamedha. Kana fakkaata keechisa. Concave kan jenneen sun ishee kana jechuudha. Elevation ishee kana. Kun superior, middle fi inferior concave. Inferior concave. Kana anatomy irratti sirriitti baranna jechuudha. Hunda isaa. Paartii gara superior kana irratti immoo special olfactory receptor kan jennu iddoo itti smelling sense nutti dhaga'amu sana iddoo itti fuunfachuudhaaf nu fayyadu sana jechuudha. Adda baasuudhaaf qilleensa kan nu gargaartu sana jechuudha. Olfactory receptor kan jennu sun naannoo kanatti argamti. Paranasal sinuses jenna sinusoota paranasali afurtu jira. Frontally, maxillary, ethmoid fi sphenoid bone irratti argamti. Waan uraa xiqqoo wayiiti saayinasiidha. Saayinasii jechuun waan air filled space jedhamti. Sababni isaas lighting gochuudhaaf brain keenya kana. Sammuun kun akka nutti hin ulfaanne decrease weight of the brain jechuudha.
kanaaf nu gargaarti. Lined by respiratory epithelium, pseudostratified ciliated columnar ciliated epithelium fi goblet cell xiqqoo of keessaa qabdi yookaan mucosa xiqqoo qabdi jechuudha. Lamina propria continuous with underlying prostomy dha jechuudha. Lamina propria continuous dha. Mucous content in such cavities drained through the nasal cavity dha. Mucosiin naannoo isaatti argamtu garam dhufti gara nasal cavity dhufti baate jechuudha. Kana ishee kana. Frontal sinus lama jira peer-peeridha. Kun ethmoidal. Ethmoid bone irraa waan jirtuuf maxillary irraa kan jirtu maxillary bone irraa jirti jechuudha. Septamidha gidduu gacha kan jiru jechuudha. Olfactory epithelium kan jennu jira. Olfactory epithelium kun mainii sadii jira. Olfactory epithelium jechuun epitheliumii mataa ishii qabdi. Olfactory jechuun superior conchae yookaan immoo superior concave kan jenneen sun superior concave gara olii kan jenneen sun olfactory epithelium kana qabdi jechuudha. Olfactory epithelium kana qabdi. Warri middle fi warri inferior maal qabdi? Respiratory epithelium jechuudha. Kun seelii kun gosa sadii jira. Olfactory epithelium olfactory cell qaba. Subtentacular cell fi basal cell qaba. Basal cell ishee kana jechuudha. Xixiqqoodha. Olfactory cell kana jechuudha. Olfactory cell kana. Supporting cell dha. Olfactory cell kun walitti guuramtee axonii nervii mataa ishee guuti. Deemee gara sammuu dhaqa jechuudha. For brain gila. Ilaalla respiratory olfactory bulb jira. Olfactory bulb irratti olfactory nervii ta'ee deemaa jechuudha. Olfactory epithelium kana fakkaatti. Kana jechuudha. Kunooti. Projection neuron asitti olfactory tract ta'ee deemaa jechuudha. Asii walitti sabasabame akkasitti. Seensi godhee jechuudha. Waan qilleensa sirrii miti kan jedhu iddoo smelling bootan olfactory ennuun sun ishee kana jechuudha. Walitti qabamtee olfactory tract nervii ta'ee deemaa jechuudha. Gara forebrain itti qajeela. Olfactory bulb kan jennu kun forebrain keessatti argama. It is not part of the nasal. It is daangaa qabaatitti. Uraadhaan gadi uraa qaba jechuudha. Uraa ittiin gadi niitorkii isaa gadi baafatu. Cerebrum foramen jennaan. Cerebriform foramen jennaan. Iddoo itti gadi baafatu. Lamina propria isaanii kana. Basal cell jechuun warra akkana jechuudha. Basal cell warri jennu. Olfactory receptor jira. Supporting cell jira jechuudha. Kun warri sun warra nasal, warra noozii keessatti argaman. Amma farniksiseen. Farniksiseen kun paartii sadii qabdi. Amala addaan qabdu waan ta'eef xiqqoodha. Naasopharnyxii gaafa ilaallu first portion of pharynx at contact with soft palate dha. So karaa soft palate wal qunnamti land respiratory epithelium. Kana jechuun pseudo-stratified columnar ciliated epithelium dhaan jechuudha. Larynx gaafa ilaallu kun voice box hin jennu sana iddoo itti sagaleen uumamudha jechuudha. Is a regular cartilage qabdi. Cartilage is irregular dha. That connect with nasopharynx with the trachea dha. Trachea fi nasopharynx yookaan immoo pharynx gidduu jirti jechuudha. The laryngeal cartilage jedhaman qabu mainly hyaline dha natural dha. Thyroid, cricoid fi most of arytenoid isaan hyaline dha. Inni shariidha. But some elastic cartilage qaban epiglottic kan jenne san cuneiform cartilage kan jenne type of arytenoid cartilage warri jenne sun corniculate cartilage kan cartilage kan jedhamu qabdi. Isaan kun warra elastikiiti. Yeroo sana dubbanneerra jechuudha. Paartii waan gijjatti. Larynxin kun voice boxin kuni irregular tube that connects the pharynx to the trachea dha. Extend from the level of the fourth and the fifth cervical vertebrae. Four cervical vertebrae dha ke haga six cervical vertebrae dheerinni ishee larynxin kun. Attached to hide bone qabdi. Superior ishee wanti attach ishii godhee jiru hide bone dha jechuudha. Hide bone jechuun lafee exception qaama keenya keessaa lafee no articulation with other bone.
boonii kan biraa wajjin kan walitti dhufeenya hin qabne jechuudha. Head boonii jechuudha. Lafee kophaa ishii naannoo mormaa neck regionitti argamtu. Inferior is continuous with trachea yookiin trachea jechuun wind pipe jechuudha. Ujummoo qilleensaati. Fankishinii sadii qabdi. Larynxin kun tokkoffaan produce vocalization yookiin speech akka dubbachuu dandeenyuuf. Lammaffaan provide an open airway breathing dhaaf nu gargaara. Inni biraan switching mechanism to route air in the food into proper channels. Hunda isaa nyaatas qilleensas dabarsuudhaaf gargaarti. Qilleensa gara tiraakiyaa nyaata gara esophagusitti. Closed during swallowing. Epiglottis irraa qabdi. Opening during breathing. Yeah, this larynx. Kana isheen epiglottis ishee kana. Yeroo nyaanni dhufu hin cufti waan kana. Akka nyaanni gara qaama kanaa seene, gara farni larynx kanaa seene. Yeroo kaan immoo ni banamti, yeroo qilleensaa ni banamti. Sirriitti ilaalaa kana. Anatoomii irratti sirriitti baranna waan ta'eef. Mixed mucus and the serous gland are seen under the mucosa of epiglotis. Epiglotis irratti mixed ilaalla. Mixed arganna gaafa isteengonu mucosii fi serous gland wal keessa makamaa arganna jechuudha. Two pair of folding are found below the epiglottis and extend through the cavity of larynx. Upper pair fi lower pair qaba. Vocal cord dha jechuudha. Vocal cord. False vocal cord dha. War uppering kun false vocal cord dha. Covered by respiratory epithelium. Pseudostratified columnar slated epithelium. Lower part in some true vocal cord kan jennu kun covered by stratified squamous epithelium jechuudha. Stratified squamous epithelium kan inni covered. Vocal ligament jira. Elastic fiber in the vocalis muscle. Muscle jira ka vocal muscle. Muscleota baay'eetu jira trachea gubbaa. Larynx gubbaa vocal cord irratti kan argamu vocalis muscle kan jedhu. Skeletal muscle dha. Two important microscopic structure as there. The upper part of the epiglottis contain taste body of rakabdi. Taste body of rakabdi jechuudha. Upper part in epiglottis. Kana foldii isheeti kun vocal cord foldiidha. Foldiidha. Intraepiglotic cavity epiglotic. Mucous gland ishee kana. Vestibulli qabdi ishee illee. Vocalis muscle tokko. The true vocal cord is not lined by respiratory epithelium but rather than stratified keratinized squamous epithelium of rakabdi. Non-keratinized dha. Nanidha. Non-keratinized. Warri skin irratti argamu keratinized jajjaboodha waan. Keratinii hin qabu jecha. Kana fakkaatti jechuudha. T-shape kan. Sirriitti microscopic kana qabadha. Epiglotis. Larynxin akkuma jenne kana laayindii lama qaba inni epithelium isaa respiratory epithelium fi garri kaan immoo garri true vocal cord jennu sun immoo maal qaba inni rifeensi hin qabdu jechuudha ofirraa. Stratified squamous kun respiratory epithelium dha jechuudha. Fibroelastic connective tissue qabdi skeletal muscle kun immoo vocalis muscle kan jenne san jechuudha. Trachea made up of 16 to 20 C-shaped hyaline cartilage. The wall is formed by the walling layer kana qaba. Mucosa, submucosa, supporting layer fi external fibrous layer of rakaba. Kun adventitia na. Mucosaan kun epithelium fi lamina propria of rakaba. Mucosaan epithelium kun pseudostratified columnar slated epithelium kun immoo respiratory epithelium kan jenne sana jechuudha. Lamina propria kan jennu kun immoo loose connective tissue qaba. Rich in blood vessels qaba. Blood vessels baay'ee qaba. Lymphocytes fi elastic fiber illee of keessaa qaba jechuudha. Submucosa kan jennu kun loose connective tissue contain blood vessels qaba. Nerve and lymphatics illee ofirraa qaba. Submucosaan kun lymphatics illee ofirraa qaba. Lymphatic drainage. Scattered mucosa qaba. Serous secreting gland also seen achirratti ni argama jechuudha. Supporting layer kan jennu immoo fibrocartilaginous coating qaba. External fibrous layer kun adventitia dha. Made up of connective tissue containing blood vessels fi nerve ofirraa qabdi immoo external fiber kun jechuudha. Trachea walumaa gala
mukosa, submucosa, supporting layer fi external fibrous layering kun layer of the trachea dha jechuudha. Kana fakkaatu mukosan kun pseudo stratified dha. Lamina propria qaba, connective tissue qaba. Submucosan immoo connective tissue, serous mucous gland, lymphoid tissue fi adventitious immoo C-shaped cartilage, smooth muscle fi connective tissue qaba jechuudha. Kana isheen kun trachea. Akkasiidha jechuudha. Lumenidha kun lumen of the trachea dha. Respiratory epithelium jedhani. Tracheal cartilage jedhama kun. Duuba ishii immoo maaltu jira? Esophagus kun esophagus'n duuba ishii waan jiruuf duuba ishii smooth muscle'dhaan cover taatee jirti jechuudha. Kunoo kana fakkaatu lumen of the trachea kana tracheal epithelium triyan jennu kana tracheal gland qabdi. Smooth muscle duuba ishii illee qabdi. Hyaline cartilage qabdi. Pseudo stratified slated columnary ni qabdi ennete lamina propria ishee kana jechuudha. Lamina propria kana submucosan kana submucosa ishee kana mixed gland jennu immoo mixed dha jechuudha. Gland illee qaba, submucosa qaba. Serous gland keepte moo serous glandin hojii ishee keep moisty eeguudhaaf. Mucous gland immoo covering the mucus with which dust particles get caught gochuudhaaf gargaarti jechuudha. Trachean kana fakkaatti jechuudha. Lamina propria qaba, submucosa, tracheal cartilage. Is tracheal you should ability to identify adda baasu qabda, respiratory epithelium beekuu qabda, basement membrane, submucosal gland, serous fi mucosa party adda baasu qabda, preconarium kan jennu adda baasu qabda, tracheal cartilage, trachealis muscle, smooth muscle duuba ishiin kan argamtu sana adda baasu qabda jechuudha. Paartii 2 keenya guyyaarraa kana fakkaata. Paartii sirriitti immoo bronchial fi laangii walii wajjin gala. Bronchial 3 fi laangii walii wajjin paartii sirriitti hin ilaalla jechuudha. Haga ammaatti paartii 2 waan wajjin turtaniif guddaa isin galateeffannaa. Paartii 3 immoo yeroo dhiyootti hojjennee waan gadi isiniif dhiibnuuf wajjin follow godhaa isiniin jenna. Subscribe godhaadhaa, hiriyoota keessaniif share godhaadhaa. Haaraa waan taaneefis manni kun haaraadha waan ta'eef viewlee akkasumallee baay'een qabnu waan ta'eef subscribe illee baay'een qabnu yeroo dhiyeenya waan jalqabneef isin immoo nu jajjabeessadha. Subscribe nu godhaadhaa, hiriyoota keessatti immoo share godhaadhaa. Waa'ee fayyaa keenya afaan keenyaan barachuun qabna kan jedhuun yaada jedhuun kaane waan ta'eef nu jajjabeessa isiniin jenna. Thank you waan nu dhaggeeffataniif galatooma.